Guyyaa raawwatee waatee na gargaara. Gargaarsan barbaada maal jettu sinamma. Hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessan miti nagaa kotoo buleettiin keessanii daqiiqaa 2 yookaan 3 isinin tursiistu viidiyoo kanarratti. Kanaafuu na gargaara adaraa waaqaa jechuudha. Dhimma guddaa hangara keessan dhufee dubbachuun isaaniitti ulfaata akkam godha ka'e. Viidiyoo koo kana daqiiqaa 3 yookaan daqiiqaa 2 isinitti fudhatu. Na gargaaruu dandeessu imala daqiiqaa duuba. Gargaartu mitiire. Akka na gargaarta dabdii qaba dhugaa dubbachuuf maalidha moo itti gayyoo nagaraa keessatti. Nagaan isin yaa baay'atu akkam jirtu hordoftoota yeroo mul'ata ani obboleetti keessa nagaa kooti guyyaa har'aa gargaarsa keessan na barbaachiseera. Garuu jechuudha komii yookaan komentii isa jedhamu mata dureen koo komii yookaan komentii ka jedhu barbaada. Gargaarsi isin na gargaaruu dandeessan immoo maa isinitti fakkaate guyyaa otoo kutaa 3 barannuuti. Otoo kutaa 3 barannu barsiisuu tokkotu komiinaa barreessaa yookaan komentii jetteen. Komiin maalidha komentiin maalidha jennee waa barreessinu wallaallee waraqata duwwaa shamarree itti ilaannee jechuudha. Hiriyyoo tokko maaliif jennaan bara kutaa 3 barannudha wanti nuu galee tokko hin jiru jechuudha. Amma kanaaf yeroo viidiyoo koo kan argitanii maal jetti kudeettanii moo ashaangulliitii bichaa kanatti darbattanii baatanii barbaadu bakkaan barbaadu ashaangulliitii dhugaa hin barbaadu. Maaliif jennaan komentiin barbaadaarra. Komentiin barbaada jechuudha. Namni tokko namni garaa laafu namni dhuguma komentii barreessu harka koo fayyaa qabdu kanatti toora 4 yookaan toora 3 barbaadu barreessuun barbaada nan danda'a bakka jettan tokko waaqayyo harka keenya fayyaa go'ee nu laate kanatti toora 4-5 barreessuun danda'a namni jedhu viidiyoo koo kana jalatti komentii eeraa akkanaa barreessitanii barbaada. Maaliifidha moo itti gayyoon? Maaliif jennaan tokkoffaa maqaan koo chaanala kanarraa jiraatu malee chaanalli kan uummataati isinii galee miti. Kanaafi har'a ofii koo fotoon taane siniifan viidiyoo kana waraaba jechuudha. Isinii galee imma deemsa chaanala kana ilaallatee chaanalli kun kan koo qofatoon taane kan keessanii muuxannoo mudannoo garaagaraa walitti dhufee sabni kamiyyuu irratti affeeramee sabni kamiyyuu yaada wal jijjiiree hojjetamuu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf mee haga ammaa namoonni hordoftoota koo taatanii mee komii akkamii qabdu mee ilaalchi akkamii qabdu chaanala kanarraa jechuudha. Kana sirreessee kanammoo nutti himi warri jettan jirtu. Komentii jalatti wanta garaa keessan keessa jiru naa barreessaa please okay naa barreessaa komentii ashaangulliitiin barbaadu narra dhugaa ashaangulliitiin barbaadu shi maaliif jennaan immichi imma komii fi imma komentiiti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf walumaa galatti warri yeroo biraas viidiyoo ko argitan akkasuma immoo ganaa chaanala koo kana maatii kan taatanis jechuudha. Viidiyoo kana akkuma argitaniin komentii barreessaa ishii chaanala kanarratti nama akkasiifa nuu afeeri jechuu yoo barbaadaniittu ta'e maqaa nama sanaa yookaan chaanalii nama sanaallee naa barreessaadha. Isiniin afeera rakkoo tokko hin jiru. Akkasuma immoo dhimma kanarrattis dhimma yuutuubii irrattis haa ta'u dhimma garaagaraa haa ta'u mee kanarratti nuuf ibsuu dandeessa kan jettanis naa qooda. Akkasuma immoo asirrattis of sirreessii wanti ati dubbattu wanti ati gootu kuni asitti nu mufachiiseera warri jettan yoo jiraatanis yaada naa qooda. Kanaaf iyyuu mee maal jettu mee dhuguma mee maal jettu dhuguma ammanii yaada keessan hin barbaada yaa uummata yaada keessan hin barbaada. Mee maal jettu beesin dhugaa mee maal jettu waa'ee koo yoo haa ta'u waa'ee abbaa barbaade yoo haa ta'u mee komentii naa kennaa mee dhugaa. Komentii naa kennaa ishii komentii keessan ilaalee immoo viidiyoo biraa akkan hojjedhu abdiin qabaa. Warri na arrabsuu barbaadanis akka barbaadaniitti baqqaanii komentii maffeedha baqqaa. Sinii galee miti mirga keessanii